هم مالي في دي عادي تيسيتو ما أنت كتياتي يا سنتي يا أخي مالك أنا مجلد على مين أبيني بورو غنم تمبري جتشوت يجو يسادر وجو مسكينة تيسي جارتي لا ولا أنا جايبين جالة أجايب مالي حجار سرتي ساسي بتيلاس أنا ده أنا جايب قالوا بكبرانه وتيس درينه شينا أنا ما أدري ما جالة لحد فجأة تفشينا متي سكرا أجوي تجرا جاوا ما هذا ممكن نجينا نجيب برباب ليدا نبغي ذلك هاي أنجا سامبر تكابتا مارك بعدين ما لا هاي Koda bara tiga ama sodom kana tiko bar jolli tiko gana ilmu na faul ka tor katta ba elame wawane o ahina regane niman korobis dangan sambe kamne la fi amilate kalena kirkirte مالو أهو دبي سوات دلقان ديم نيسا دلقان دي تو مالي كوي يا أخي دلقان مالي نكران نفيفو دبي يا نكوتي أران نفيفو أدو أجايب أدي سيكا ما سنجا أدو مالي أدو سيكا ووديس هاي أنجا سامبر تكابتا ماركي بعدين هاي مالا سويتو هاي Ndagenya tigaafata maarargee baabbiluma kana deemee waltajjii nama baasa awwataa wallahi maashaallah برنوت مخنا في تيدو أسدو أني بيتا لو مربي سيون سيمي نما جبسي سن برنوت مخنا برد شو جبي هو كده كامل عقدا نمني تكفنا جالة تنجرو نمني نادو فنجرو ورمخين جبرنا متى ميكفنو أم صدمي في مالي انجرا من مخين يانتا وجرا هيكا يا رمانا تكو دا bara tiga na ama sodom kana tiko bar jolli tiko gana ilmu na faul ka tor katta ba mal taate مي والله جاي wallahi أما صدمت كودا ama sodom tiko tiga dullati lete fi yasin jirta تنبر نمنون دلوم تجرت رمانا دلوم ت هفتو تاتي جاني كرر أرنار رب سوري ولاتي بوري جندا جولين ونتي بيغوان ما ناتني وانت ككزت جاتنا لا الان obboleetii teeti si cinaan jira an laal yaadaan sinjo waa hundana raafadhu ana ma sodom itti hiriyateeti wanni fi godin Tate Rabbi Nato galle kam taamadi alla naafeti fangannan saayoo yetti gaafata maarargee hundaa tanam maala ummanni ajaa'iba fide barri gaa wayin siima jedhin Tanaaf dalagaa raaftee mee qoy duraati laa tanaaf namni awuzu billahi shaytaan jin tanaaf na faawor maal namni itti gaafatamaa oromiyaa kun kaan immoo biyyaa taa'enna itti gaafatamaa gandaa akkamiin namni taa'e kana faajii malee haabara na ajaa'ibsiistee Mustafa Sheekhaati Mustafa maarree jaan tokko Faarsii tokko nagarre sunis itti gaafatamaa warra Arsii ta'eninis ati halkan ummata kana laallaa ummata kana dalagaa deemtasa hay akkamitti ilaalle dubbiin dubbii jabduudha hay akkasitti bara arraandana maallaqa naa liqeessime intala san biraan dhaqaa yaa buleessan maali liqinaa dhufin kaayifiifuu lafteetiin hammaalee hanqa kana fidee dhufe obboleessa maaluma taatisa hammaalee fidee ati tiiseetuma maallaqa tiyyaa santii yaa akhi maallaqa baatii rakkisee fuudhe siifiin kan namaare wayi naa kannii siin jenne naa liqeessi siin jee malee adda baasoo namni kun walirraa qaanfataa namni saahibni kun maalirraa aaraa maalirraa qalbiin isaa gammadu adda beekii duroo waddu waasaa ati duraanuu akka nama maali wayi maallaqa naa liqeessi siin jee malee wayi waan biraa siin jee akka aartus nu waan beeka garuu yoo nufi sirraa harkadhee jeetiin carraa kiyye yaade malee waan biraatii miti. Hiriyaati yuundi heerumtee bara nijjitu xiqqishoon harkuu dhiistee jirti. Ani ijjitu nu bara maanta ilaa xiqqishoo waan akka waa takkaan na gubbaa'edhaan harkuu dhiisee hedduudha. Yarumana ati laal inuma kafadhe haayiruma kafadhe haadhiisu ati inuma dantaan qabaatiin dhiirtii fi fugoota mana sii dhufte si barbaada dhuftee siin jee namni dhiirtii dhalaa kam dhalaa usteetuma kabajaan mana teessu fedhe dhalaa heerumtee daftee heerumsana wanni jaanii ni beektaa dhalaa garuu calli jettee kanuma mana isaanii teessu tana ni feeti dhiirtii. Akkas taanaan bareeda amma rifreenduma akkaati qabaattu tokkollee maatiin hin qabaanne dhiiru namni kun kanaas irra laalin kanaas jala laalin inumaati fireendiis wanta akkas bo'omatee laal anuma hojii yaada keenyatti maddu hojii dhufnaami garuu fireendi ennaan dhalaan ni baalagoomti anu amma baalageedhaan jaamu. Keeti baalageen jaamtu. Maaliif hin baalagee jaamani beektaa sila akka shari'aa fi akka aadaa teenyaatti fireendi qabachuu hin jiru akkuma wanni itti aruusaan inni jaanni wakkan.
akka artus ni beeka maali ammaara guurtee fidda wayii waan biraa guurtee fiddaa bide saniifoo akka qabdaa baratis maal robbisi godhe so ambar guyyaa kana hunda dinnichaa mudhii na kutee ati haasitee isee xiyyaasanii na yaame maarree na yaamettee asii mudhii na kuttuun maallaqa isaan si baasa abshir maal robbisi godhe bar tiyyaan bikkitti na afeertanii beeta intaloora viillaa qabanii san gartee diimtuu sama haa manatti hafte sana ichi booda ganaa taayiree obboleeyyan isii hundi biraa heerume san bira na yaamte amma fakkeenyaaf waa lamaan si gaafadama tiyyaa uumaan qabne san ta'u guyyuu maallaqa waa'ee baaziliinii waa'ee chaapstikii fi lipstikii na gaafattumoo tujjaartitti manatti hafte san jedha hofuu tura naa jiran tammee malli. Isi keessaa ba'uuf tujjaartichuma san irra nuu jira jettee anis ba'aa tanarraan hin baane yaa'u. Anis ba'aa tanarraan hin baati sanuma irra nuu jira. Saniin itti qaba. Si yaamte amma. Ichin na yaamtee naamichuun yoonifiin intala san irraa fixe akkam jettan. Naaf taati sayyoo san taate an sittiin kan nama allaqaa hoyi deemi. Laalaa rakkoon qabu sanii achi yoonifin akka niti duraanuu dhiifadhu garuu yoonifi san jette keessaa hin nu baasa abshir amma gaazumarra jedhu jechuu keeti. Sani san Gaazumarraa na jedhe. Aboo san malee taanee siin jee ajjechuun gaafattaa hin. Fiti gaa maallaqaa iyyee. Fiti. Gaafifoo arrabar qabaleenis waan maarree teetu manuu qabaluu tana. Darartee fiifoo qonnaa takkittii tanaa jira. Fiti gaa. Keessaanis baasa kudhan kureetii fida yaa fi yaaddeeni maal robbisuu. Takkittii tana qabiiti gaa deem dafii dhaqee. Awwachuu jira deemin deemaa saayyaa. Rabbi si hamil keesuu dhugaa. Ayyeeyyoo. Adda nu baasu si haa godhu. Aamin yaa fi hangaasaas moo hangoo isa rabbi ajabeessu. Deemee teenya duraa haasuuti. Gaamee tooftuma tanaan narraa fuudheen si'a gurbaan kuni. Rabbummaan akka afaan isaa kana dhugaa dalagaa tanarraa hafuura fudhanneeti. Yoo inni gartee intala tujjaaraa takkittii sannuu qabe. Seetii jijjiiradhee haaqasu yoo fidee deembeeku. Friendillee firaadhii si maana dhufatanii warra keenyumarraa kabajammaa nama. Kabajaan si fuudhan kasi lallaalu jiranii. Intalti abaluu son bareeddumoo intala nagayaatimoo intala qanxumoo jaaniiti si laalu jiran. Dhiirti amma tol dabartee gad dabartee ati amma namuu nam fareette malee meeqa mana keessaas dubbachuu jiru jira. Meeqa kan intala san fuuna jee hawwii qabu jira. Akkuma mana keessan dhufan san itti wallaalan malee. Ati si wayi dubbattaa kabajaa warra keessaniitiif jechuudha. Egaa kana haasoo kana natti haasoo itti qalbiin nooyyoo itti bara muduree eenyumatti rakkina kiyya kana ibsa addaa dhiiru namni waan akkana jeenna uffataa jeetiin beeytee yaadda'u jira. Alhamdulillah ammaan tana qalbiin nooyyoo ta'e egaa kana naan jetti. Ijoollee deebi'ee wama 30 digdami gad deebi'ee. Wayi ati amma 30 jettee umrii maanuu lakkooyte maal taatee namni amata 40 amma 50 teeruma. Biyya Arabaa dhaqxee heerumta kaamaali biyya keenya yoo dhabdees dhiirtichi jettii bata itti shoodeen xixiqqoon tun numa fuuti atii fi idullattiin ummaan ta'etis walumaa gata biyya Arabaa dhaqxee heerumta. Saniifuu maa yaadda inni siin jalaan. Yoo nasiib dabeechee wayin dhabaa. Achiin dhabu maata akka ta'eeti tan nasiibni si biyyuma Arabaa san jiraa'u. Deemuu reefirraa. Deemuu ni turteewu. Ni ture. Silaa duraan deemuu qabamee. Deemuu qabdu silaa maqaata heerumtee laali. Jiruu ta'e faayattee jiraatu jirtaan siin. Ammaas wayin xiqqishoo kana waan deemee rakkoo qabaa turuus. Wayi turtuus ummaan ta'ee yoo dhayite ummaa ta'eetiif ati wal qabatanii yoo dhayitan ati asiin heerumte isiin asiin heerumte. Ana achittiin deemaa meeshaarra jaalalleen kee ture haa. Bar habibiin kiyya reefuu gizeen bilbiluu son dhiqachuttiin jiran aan jeemma dhiqatee kaalii jiraa mirka isaatti shatishee jechaa dhufaa. Dhufaa. Akkasutti qonee ana. Baay'ee ta'e. Asanti, jaalallee kee kana yoo mana keessanii yaamte abbaa keetiif uummatni si lolamii tanaaf mana keenya yaamta. Ati nama beektaami waan beektu waan beektu akkamiin gaafa taa'u. Egaa addunyaan faraqaadha. Anis gaafa harkadde haa. Yoo ni fi osoo amata 40 geenye harkaddees mana keessanii fi akkam jette. Hayyee ta'a. Filadhu. Ulaan daddaamte deem gaa dhufuun dhabu isaan isaa geesse. Deem irraa badi. Haa isa. Yaa akhi arramaan fakkaatu shaq jettee makiinaan dhuftee miilaan dhuftee yoo kana. Makiinaa ulaa dura dhaabbee dhuftee nama fakkaataa huccuun teetu addeenyi isii keessan na laalee dhukkee. Keessa keenya bareeda roccuu qofa osoo hin taane. Akkamitti malee qaban. Jireenya maal fakkaata? Jireenyi laala koostoodhaan sin jettu maraaltee bakka. Aya. Nagee qabna. Maali arraan tana asan bareedee jirti.
Mate, mucoon galante sun numirti sa? Ayni jirtin. Maali? Yerumni sin? Nerumni. Ammallee neerumne. Dalaan bariyaa ama 25. Torba bira hunnan dalaan eegsibaadhi taatee jirti yeroo yaabbu. Eegsibaadhi maal jettu? Bogeereeti yaa rabsin geereeti. Jechuun barreetti ilaala taatileen. Namni mooraalii namaan cabsu ni. Yoo yaa sumarra bareeddi sin tuni. Ni bareeddi garuu akka bareeddina isiitiin nasiiboonni hundinuu. Marga dalaa jaallatanii illee sirra bareeddi yoo yaaduu waan biraati. Innaan gaa keessatti. Taajee waan araami. Waan araami ni jawwatu. Akkuma anjamaatti hin godhe malee waan biraati. Maara koon qabu. Isii qabeenya ni qabani maashaallah rabbiin. Qabeenya nagartu maashaallah billaa isaanii kana. Abbaan isii sun hin deemine Ameerikaadha. Hin deemine. Haati asumiidha. Haati nama jirti. Haadhumaa fi si jiraata mana keessa kaasila mana dhiirti jiraatu taate naa feetee akka dunya keessa jiraa. Waan isin jiru isaanii barika dhalaa tujjaara dhiirtii yoonni leenca taate dubbisuma waan sodaata kanuma kanutti tujjaaronni kun amala tokko qabaatee yoonni dhalaa isaanii tan dubbiste nama sibbitanii yookaan kaan ammoo makiinaan si fuudhaniiti mana jechi jalaa paasiidha ni beekta. Tanaaf namni dubbisuun feene dhalaa tujjaara kana wanni tujjaaronni manatti hafuuf irra guddaa dhalaa tujjaara kana namni dhiirti tana sodaatti laa si galee. Dhugaa keeti garuu isiin akkas ta'e kam jettee. Wayii aniin tulme mee maalii waa ta'e mee yaa'u waajjira sillee fokkodhu numaan bareeda kaaniin bareeda isaaf bareedinaa keessattis waan lakkaa'amu garuu humaan jiru borceen qabu waan takka hin qabu mee maaliif hin heerumne abbaan kee akkana qabeenya qaba biyyoon waan takka wal isaanii qabne miskiin bituu muka mucaa bareedaa dheeraa dhaabbatan bareedaa kana argatte mee ana akkamittiin haati qabeenya dila kana booda abbaa kee nama hin qabu akkamittiin dhabee hin bareedan leelanii waan bareedan ta'ee geessaaf immoo. Ati fidan da hati kai si fidu? Lakkii si birraa. Maatii miti yan dhugeetiin jiraadhis. Hayyee wal baradhaan kan horiyan kiyya isa kana. Hayyee akkam? Nagaa. Fayyaadha. Fayyaa. Eenyu siin ta'a? Argan keenya akkam nagaan? Nagaa birummaa na ta'e. Fayyii qabdaa? Fayyaa wallah. Barnoonni akkam? Barnoonni fi waan hundinuu nagaa haa. Ati yoo kam? Nagaa. Ani deemaati. Lakki nin deemaanii ta'a. Jettere? Ayyee rummaa na ta'e. Maal taasisan yoon? Darsa maal iddiitaa deemte? Kan hin jaanne as jirti nu dhageessi maal taatee taate kun maal iddiitaa deemte? Ansuma tanaan ajaa'ibaa ta'e kushiinaa bira namaa bittu. Ana ajaa'ibin jaalala ajaa'ibi malee hagaara san keessaa si biddee ilaas. Ana tana ajaa'ibi. Garuu bakka biraan yoo nuti teessee jiru kushiinaa nama jira malee. Jaalala haadha jaalalti kushiinaa miti sagaraa ajooyitu jira na dandeessisa. Garuu waan isin jiru. Mucoon maashaallah. Hin bareedisa? Obboleessa firaan qabdu fira. Boolli maadira kiyyaa tokko illee nama jiraati. Ka dulloomee lafa jiru. Dulloomee maal haa jettu? Nama dulloomee si bumaan godhooran mana nama jajjabaatee si qaamni si jajjabaadha. Nama lafa turee mire. Shooddee xiqqoo naamichuun nama xixiqqaa itti ilaalla malee. Inshaallah mee numa laalla. Khayri rabbi haa godhu. Ani tubarni bareedaa warri. Kamu caakun rummaata teenya kan nagee anaan jedhe bugurbaan bareedaa kun nin bareedaa lakki nin bareeda maantu nagumaan iftuffadha malee waan irraa iftuffadhu kakkaa'u mucaa bareedaa kanaan na dubbisee garuu ani isirra nin bareedaa jiru isirallee hin bareedu isirraan dullattiidha malee kayitiin ukkuu isaan kutanii ilaalanii itti dhaqee. Akkuma jetti gaa isaanis deemtee jirti. Anamma nin deema. Nin deema. Durummoo. Maaliin godhattee? Ati suwataa ofii dhufna. Carraan kee namaa feeraa kaa kushiinaa namaa dura nama teessu. Way ajaa'ibni dhufee isaa jaalala koma dhufa ammaa nu komatta. Jaalalaa fi kushiinaa maal tolli fidee buleesise? Hayyee jaalalti muka alaatu nama ni gooti jaalin dhageenya hayyee kan hin maan sana. Achi si keessaa qabi kabareeddu. Manna na daawwachiisu na fiddee. Isanii qabdanii. Nama daawwachiise ati. Eenyu ni jaala.
Hayitiin ilaan qinni booda ni gabbaa. Ilaan deeman keessaa fudhanna. Waan takka uummanni jechuudhaan jiran. Ciyoon mana kana keessa mana kana qabaattee akkamitti manatti hafti? Namni moo jaalala? Walleenuu warri tujjaaroonni hundalaan isaanii akka mana keessatti haftu siirii godhatanii tujjaaroonni isaanii shakkisiisaa bari yaa. Kun osoo hin ta'in ati qabeenyaa caalamu jaalala caalamee naa qabeenyi booruu ganama qotaaba. Tumbara jechoota iyyoo isaati. Akkam? Gochoo miskiinaa keessa jaalalti jira wanni akkasiin jettu yooni waan ulfaataa kana gartee namichi jamolaa taa'e kana fa'aa saraftee si galee jaartii ta'e yookaan kan jaalalli ta'e bikka bashannanaatiif kan hin geessine isha qullaa taatee eenyu si dubbisa bareedaa bilaash taata. Si galee dhaabbinaa miti waan feete yoo qabaattee maallaqa isharraan qabanne. Hayitii ati ammaan tana miskiina isaa. Dhugaadha yaani miskiina silaan qabeenya qabaadhee kun kaan immoo namicha gurraacha namicha mataa molaataa san qabaadhee gartee turteen si fuudha jaalala jaalalneetu walumaa jala deemu jira silaa maallaqa qabaadha fuudha. Qabeenyi hin jiru kaatu bosanii mana fuudhuudhaaf deemu ni beeku. Kanaafi siin jaabar yoon fi qabeenya hin qabaanne namummaan assalaamu alaikum siin jiru hin jiru. Saniifuu qabeenya boru ganama hortaati ammaan tana qabeenyi mataa si waree. Eegaa jechoota laal jaalalti gochoo miskiinaa keessa kayyattuu kana jirti gochoo miskiinaa keessa jirti jaalaltii mana akkanaa kana keessa jirti jaalattuu dubbitu. Fi lafa akkanaa kanarra. Lafa akkanaarra jirti waan nuyaati yaa. Yaa immoo manaa. Alamaniin deemaati. Waan takkaan sii makaa asaanti. Miskiina bira tujjaara bira jaalalti jirti yookaan kan ammoo tujjaaratu faayidaa qaba jennaan jennee san bira kunnee jira maqumaaf hin jee ati akkasitti tujjaara jedhamu kutiin gaa. Akkasitti bakka aannin saniifuu ni deema. No. Maal akkana haasawwan isaa adilatan. Kutee yaaboo. Maal akka laalii jirtu sun? Maal ta'e? No. Maal taatee ati silaa? Maal akka laalii jirtu jala wanni ettee? Yaa jabdumaa akkasina godheeris. Bar bakka ta'e jira bar. Nadaafaan waan jabduta. Gogoytu tana irraa mummuu jirta? Kushaasa kanaan jala gataa eegalu waliin qabu. Akkasii Kutee kaa? Kutee? Kutee. Ati yoo inni bultamarra? Ani siniin galamatti. Si galta? Alaasa yoo hawaa dunneeti. Harree kuma qaanfaddee si simmoo qofaaf deebitee dunne. Kasi galtaa fayyaa. Jurasa? Woi, kayak cerita apa nak? Enyo. Mana? Aja dah. Kan. Berita. Mancer. Ya kan dulu ni. Induf never. Induf ne? Ayo induf ne. Okay. Komati mana itu? Komati ya. Ummanti apa yang kau di? Ayah. Ya bo, ayah. Cuma Franti maka. Tikon tesu. Tesu. Yo sinjrat mana tesu mana? Jetere. Ayah mana ni? Bakka dhufee karraan deemu jeetiin barseen isin jeetaa? Akkasii? Akkas jettee ummaanti yaa'u. Akkas jettee? Way. Birra yaa'u. Maali garuu miilaan deemtaa isaati akka dadhabdee. Maaliin godhe yaa'u.
teessanii makiinaan bobbaatanii makiinaan galtanii. Miiraan deemtaa miti. Addunyaa kana guutuu akkuma tujjaarri akka keessanii jiruuf seetanii misil. Warri mana akkanaa kana keessa galuun. Isaan lakkee. Yaa nuti ilaal kophee gurguddoo tana bitan ala akka nuti daftee nurraan dhumne hiyyummaa. Ani bar boonaa bitattanii seellaa hiyyummaa bitattan. Hiyyummaa bitanna malee boontii waan akkana kana. Boonaa fi akkasii akkamitti. Nageefa. Jireenyi maal fakkaata rummaan ala. Fayyaadha. Yaa waan miirta. Rummaana. Meeqa nama nin deemaa beekte an duraan jaalaleetii yaatu as jira yeetiin dhufe. Hin dhufne Arraan dhufnee teeti. Boru hin dhufu inni dhufe. Keessummachiisi. Akkasitti hin dhuftu jeenii naan jette. Ayyee. Akkasitti hin dhuftu. Akkasii. Galatoome an amma nin jedhe takka kan hin deemu qabaatu meeqa takka wal deebiillee tontu taana akkuma lakkoofsa kanaa. Shaayii kana baaduu diree. Lakki. Shaayii kana hin dhugamu. Wayitii fide waan dhugu lakkii taa'e. Lakki nin jira mee lakkoofsa kanaa kan. Sibiilti barreessa. Ayyeetti barreessa. Ayyee nageessa. Lakkoofsa Bukkee bareedaa siin hin jirre akka dhuftuu kana faa iddeef darartu miilaanin deemaa wattee bira makiinaan qabu. hin qabu. Saniifuu na bilbilteetii nagaa. Ayyee si bilbila. Siin geggeessa. Nagaggeessa. Hin turre garuu guyyaa isiin jirtu ni turtu ture. Lakki banni jiraame kaa maaltu nu tursiisa? Nageessa. Anumaan lakkoofsisee harkadhe moo? Isaan miskiintitti akkamitti godhan? Tana ama 35 40 waan taane. Maallaqa waan nana yeroo.